Galatooma asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiinii faana kurrittaa shoodha. Har'a keessummaan isiniif qabadhee dhiyaadhe aartistii akkasumas biizinasmaanidha. Ogummaa aartii fi biizinasiin maal fakkaata ka jedhu akkasumas sadarkaa dakaarraa qabee haga maastarsiititti gahuudhaan darbees namoota dargaggoota 20 ta'aniif carraa hojii laatee jira. Awwal Guutaa jedhama. Ogummaa isaa kana wajjin wal qabatee aartii fi biizinasiin maal fakkaata ka jedhu dargaggoota keenya hedduudhaaf muuxannoo ni qooda waan ta'eef Rittaa Shoo irratti affeeree jira. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa, kaameraaf sagalee inni Moonaa Rittaa, qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaati. Ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaad jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu biizinasmaanii fi aartist Awwal Guutaa waliin isin eegaa. Rittaa Shoo. Milli koo deemsa osoo hin eegalin osoo of eeguu hin danda'anis ana waliin turan. Daandiin harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo gufadha gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeen akka isaaniitti nan darbe. Anis isaan fachiisa. Injifannoo yeroo dhiibes gammachuun simatan. Kun isaan qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabaja dhaabsisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ina sadarkaa hundatti argadheef sagaleen ilfannaa isaanii onnachiisu fagoo irratti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Torbanni turtii bareedaa weellisaa fi biizinasmaanii Awwal Guutaa waliin taasisnee zaanuu daangessee har'atti as dabarsinee turre. Kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Ispoonsarri sagantaa keenya dameelee isaa 400 ol ta'an tajaajila baankii addunyaa irra geessin walitti hidhee tajaajila baankii guutuu ka biyya keessaa fi idil addunyaa kennaa ka jiru baankii Siinqee guddaa galateeffannaani. Awwal bakkuma torban itti dhaabne irraa itti fufne jechuudha. Dargaggoota keenyaaf namni yoo kutatee fi jijjiiramuu nan qaba hoo jedhe ogummaa tokko keessatti qofa taa'uu qabu bitaa mirga lallaalee jireenya fooyya'aa yookaan immoo saksas kan jedhamu kana milkii argachuu ni qaba itti yaada. Maaliif amma barumsaan illee yoo ilaalle ati aartistiidha weellisaadha kan ati barachuu qabdu aartii kana wajjin waan wal qabatu yaada. Ati garuu biizinasii keessatti bifa adda ta'e barattee waanuma baratte san hojiitti jijjiirte jechuudha. Kun muuxannoo guddaa qaba yaada. Al tokko ogummaan suuta nama milkeessu yookaan immoo uummataaf qofa jiraachaa ofii keetiif kan ittiin jijjiiramne hin jira. Ogummaa san dhiisuudhaaf kennaa yookaan keessa kee jira waan ta'eef isa garuu dandeessee qabattee ogummaa dabalataatiin akkas of jijjiiranii argamuun kun muuxannoo guddaa ta'a jedhee yaada. Mee dhaabbanni ati hundeessite kuni dhaabbata guddaa ta'ee jira. Dhaabbanni kee aartistiin tokko sadarkaa kanarratti gaafa ga'u nuufillee gammachuu qabna. Caalmaatti dhaabbanni kee namoota 20 ol carraa hojii bantee jirtu waan ta'eef kana caalaa dargaggootas aatis illee akka fayyadamtu hin barbaannu waan ta'eef dhaabbata keellee piroomoot gochuu isinillee si jajjabeessuu qabna waan ta'eef. Dhaabbanni amma keessan kun amma namni iivantii orgaanaayiz gaafa jedhamu maashinoota yookaan waan kanaaf ta'u waa hunda hin qabdu jechuudha. Guutuu qaba. Waa'ee isaanitti maaliif akkuma ati jettee nama namaan hojjetama biizinasiin kun. Abbaan isaa waan san hin qabu akkuma ati jettee iddoo wayiitti namarratti maxxaneefidha. Ijoolleetiin carraa kanaanis fayyadamaa haalli ta'uu hin dandeenye hin jira. Qabatamaadhaan ivanti orgaanaayiz gaafa gootan sirriitti beekamuu qabu waan ta'eef naannoo Adaamaa kanarratti illee namoonni jiran hin jiru. Garuu saayinsiin yookaan dhugaan jiru akkuma ati jettee kana namarratti maxxananiiti. Asallaatti immoo sadarkaa bifa kanaan dhaabbanni cimaa ta'e tokko kan aartistii ka ta'e jiraachuu isaa sirriitti guutuu biyyattiitti Oromiyaatti beekamuu qaba. Maaliif caalmaatti hojjechuu qabda waan ta'eef jamana kanatti akka durii namni nu qacaree jiraachisuu hin qabu. Of dandeenyee qaawwa jiru saayinsiidhaan kanatti deeggaramne ilmaan Oromoo fayyadamuu qabna jedhee yaada waan ta'eef. Ivanti orgaanaayiz gaafa gootan maal qaba sadarkaa akkamii irratti mee? Amma waan ati kaafteerra namarratti hundaa'uun kwaalitii si jalaa buusa.
outsource wanti godhamu hin jira jechuun nama qaama waa hunda dhiyeessu yoo dadhabde qaama biraa irraa waa fudhataat waa irraa argattee namaa dabarsuun jiraachuu danda'a. Garuu wanta kana wanti furreef maal isin fakkaata? Tokkoffaa mootoon keenya jalqabaa we deliver what we promise jedha. Kan waadaa galle ni raawwanna. Kan waadaa galle raawwachuudhaaf an fakkeenyaaf meeshaa muuziqaa guutuu wajjin sagalee istaandardii qabu waan akkana isinii dhiyeessa yogguun jedhe namni ani irraa kireeffadhu sun yookaan irraa fuudheetiin fidu sun guyyaa sanitti meeshaa san mallaqaan kennuufiif kaan ol caalchisee yoo gara onnaa godhe disappoint godhe jechuudha. Sure. Deebii maashinii ani hin qabu taanaan wanta san amma fakkeenyaaf torbaan tokko keessa naageessi jedheeti maxxansa adda addaa hojjenna waan waraqaa wal qabatu hundi waan uffata maal irratti attamam koofiyyaa maal kanneen maashinii hin qabnu taanaan bakka wayii ergineeti finna taanaan qulqullina barbaadamu halluu barbaadutu jira biraandii barbaadu jira namni sun wanti gabaan akka dhaamaniin bittuu mammaaksaan jira. Bakki itti hojjechiisan sunis dabaree qabaachuu danda'a. Dabaree qabaachuu danda'a. Ati isaan dubbatta maamilli isiin dubbata. Achitti maamila dhabaa deemuun immoo rakkoo biizinasii keessaa isa guddaa. Waan waadaa galte sa'aatii galteetti qulqullina waan si harka jiru yoo sii ta'uu baate naan taane wanti kun akkamaa godhu jetteen ammeen duboota waan sana. Kanaaf namni biizinasii keessa seenu akkuma ta'e maashinii sana wanta hojii barbaachisan garuu humna qabaachuu baachuu danda'a. Humna yoo dhabe yoo yaadni jiraate hin danda'a. Thank you very much. Waan yaada qabaanna maallaqni jira. Nu amma yoo akka onnaatitti kaasuun baay'ee nama barsiisa. An mana maxxansaa kana banuudhaaf yaadni nu kaase baandii tokkummaa qabasiin jedhee jira yoo aanaa irra tures. Biizines kaardii baandii tokkummaa hojjechiifachuudhaaf magaalaa Asallaa keessatti torbaan lama na deddeebisan. Piriintaran qaban. Dhumarra qarshii 400 hin kenne 400 tiyya naa deebisi jedhee torbaan lama booda naa deebise. Mucaan sun maal rakkate si fakkaate? Piriintara biizines kaardii san hin qabu Adaamaa ergeeti achii fudhata nama santu geessuufi dide. Achiin yaada ka'umsaa si taate tun? Yaada ka'umsaa achirraa. Manni maxxansaaf ivantii orgaanaayiz gochuun kun yaada ka'umsaa olaanaadhaan. Achuma taa'ee hiriyaa kiyyatti bilbilee mana maxxansaa banuu qabaanna namni uummata hojjetaa jiru hin jiru jee. Achumatti propose godhee waan xiqqaadhaan birrii 100 akkas ta'uun propose goone 50 olii fuunee biiroo tokko banannee ka jedhu achi booda immoo akkasuma yoo waan hojjennu taate silaa namni hunduun hojjeta akkamii filatamneetiin gara keenya dhufaa ka jedhu obboleeyyan kiyyaallee akka tasaa biizinasii keessa kan jiruu fi tokkollee hojjetaa mootummaati mo'ataaf abdachiis jedhamu mucaa hiriyaa kiyyaa kayaasiin jedhamu wajjin teennee dizaayin goonee achi booda maaf hin badhifne yaada dhugaaf mallaqa harkaan qabu. Akka namni mallaqa hin qabnu maashiniin binnee jedheeti ofii hin gabaabsine yeroo san mallaqa hin qabu. Maashinii tokko wayii kan waraqaa piriinti godhu Finfinnee bituu dhandheet mana maashinii san binnutti maashinii baanarii kan argine. Maashiniin kun meeqa? Hagana. Hagana qofaa birrii miliyoona guddaa dhageenye nu dura. Namni nama dadhabsiisuudhaaf gowwummaadhaaf miliyoona guddaa hima. Hagana gamanaa lilliqeeffannee waan adda qabsiifnee maashinii. Achiin booda biizines viizibilitii maalii akka tasaa onnatu jira filannootu jira nu dura nu booda. Filannoon kun bar hojii akkanaa qabaa tishertii jira baanariin onnaan jira kanaafuu filannoo kanarratti iyyuu nu deebisaa. Kanaaf mallaqaa barbaannu jennee ittiin seenne achuma dhaabannee bilbilaan gamanatti onnaa jennee waan qabnu gurgurree waan riskii fudhachuu qabaattaa mire waan sodaachisaa ta'e maashinii san gaafa san argine beekta. Maashinii baanarii san gaafa san argine maashinii riizoo jedhamu tokko kan waraqata bituudhaaf deemneet. Achitti yooma san murteessine riskiin fudhannee hin binne wanti biizinasii maxxansaa fi beeksisa jedhamu guutuun
shift ta'e gara keenya. Waan ajaa'ibaati. Kanaafuu yaadatu dursa jechuudha. Yaadi immoo biizinasii irratti qo'annaadhaan ogummaadhaan deeggarame yoo ta'edha. Yoo ta'e hin milkaa'a. Ogummaadhaan hubannoo qabaattee akka baasuu fi akka hin baafne riskii illee ofirra fudhattee yoon kisaaree hagam qilee lixaa akkami qilee sanii ba'allee kaatteetiin barreessitee itti amantee irra mari'attee deemtee jennaan wanti hin milkoofne hin jiru. Garuu mallaqa dura yaada. Yaadni mallaqa. Baay'ee bareeda. Artistiin tokko ogummaa dabalataatiin barumsaan of guddisee barumsa san immoo qabatamaatti gara hojii dhuunfaatitti yaada maddisiisee ofirra darbee namoota 15 haga 20 isaa caalan illee carraa hojii banuu jechuun fakkeenyummaa guddaa qaba. Gaafa barattu wanta barattu saniin waa fiduu danda'uu qabda jedhee yaada. Pilaas mul'ata kee waan dhugoomsu. Fakkeenyaaf ammaati gama qonna kanaatiin wanta ajaa'ibaa sammuu kee keessatti kan jiraatu yoo ta'e yaada babbareedaa waa'ee qonnaa sammuu kee keessatti kan jiraatu yoo ta'e kan barachuu qabdu saayinsii ogummaa qonnaa kan hojii wal qabate waan jirudha. Ogummaa waan ati dubbatte irraa kan ilaale jechuudha. Kanaafuu namni viizinii isaa mul'ata isaa waan itti dhugoomsu barachuu qabaadha. Kan biraa namni mul'ata isaa yookaan immoo hoobii isaa yookaan bakka inni itti milkaa'u amma argatutti bakka garaagaraa yookaan iddoo baay'ee yaaluu qaba jettee akka amantus nan beeka. Al tokko ogummaan suuta nama milkeessu yookaan immoo uummataaf qofa itti jiraachaa ofii keetiif kan ittiin jijjiiramne hin jira. Ogummaa san dhiisuudhaaf kennaa yookaan keessa kee jira waan ta'eef isa garuu dandeessee qabattee ogummaa dabalataatiin akkas of jijjiiranii argamuun kun muuxannoo guddaa ta'a jedhee yaada. Ogummaa wal qabate barachuu qabaataa. Baay'ee waan yeroo tokko waan barbaaddu argachuu baachuu dandeetta. Milkaa'inni waan wayii sarara galuu waan wayii of barbaaddee argachuun kallattii irratti namni hunduyyuu jiruun isaa akka milkaa'u jiruu gaarii akka argatu deebiitiin jiruu geggeessuudhaaf otoo yaaddayin waan gaarii nyaatee waan gaarii uffatee waan gaarii yaabbatee deemuu namni kamiyyuu hin barbaada. Isa bira ga'uuf immoo wanti nama sanitti mul'atuu fi wanti wannaa jedhu jechuun karaa sirrii ta'uu danda'a, karaa sirrii ta'uu baachuu danda'a. Kanaaf namni waan barbaadu yoo hojjete hin milkaa'a. Waan barbaadu. Fakkeenyaaf an amma hooggansa naaf kenname hoogganaa ta'ee jira. Hoogganaa san akka hin milkoofne natti mul'atee jira. Maaliif akka hin milkoofne natti mul'ate? Keessa kootii miti. Waa hoogganuun deebii isteejii irratti walgahii walitti qabeetiin nama mariisisuu caalaa maayikii qabadhee isteejii asirraa eenyutu aanaa jedhee isteejii ivantii wayii beeksisuun anaaf hoobii kooti. Namni hoobii isaatti yoo deeme hin milkaa'a. Liidarshiippii ta'uudhaaf yookaan hooggansa ta'uudhaaf illee nama hubannoo qabu amma biyya keenyatti inni aangoo jaalataa nama jaalatutu aangoo qabatuu qabaata. Nama aangoo jaalatu. Namni aangoo jaalatu sun garuu faayidaa argachuudhaaf yoo ta'e dhiibbaa qaba. Uummata fayyaduudhaaf akka seerri aangoo jedhu uummata hoogganuudhaaf yoo ta'e sirriitti successful ta'a. Bu'a qabeessa ta'a. Namni daldaluu barbaadu yookaan jiruu ofii jijjiiruu barbaadu illee immoo kallattii waan beekuu sani waan hubannoo irratti qabuutiin yoo ta'e hin milkaa'a. San argachuudhaaf garuu yaalii baay'ee taasisa. Ani amma jiruu kiyya keessa waa baay'ee hojjedhee jira. Daldala mana nyaataa hojjedhee jira. Kiyyaa mitii nan dhiisee. Haga mana foonii. Waa baay'ee. Duratti maamila gara qopheessu. Mana foonii shiroo. Bakka waa baay'ee hojjedhee jira. Amma ufa argattutti. Jechuun bakki tiyya achi laata. Satisfaakshinii siin kennu wanti ati keessa keetii hojjenne tokko amma kun bakka kiyya. Karaa naa deemaa jira. Thank you very much. Mee egaatii gama
biizinasiitiin muuxannoowwan jiru kaafnee jirra waan ta'eef boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu waan bareedaa ta'e tokko aartiidhuma kana wajjin wal qabatee waan jiruun kaafnee jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaakoo Televezyiina Faanaatiin keessummaan kiyya biizinasmaanii darbees aartistiidha. Awwal Guutaa jedhama. Ispoonsarri sagantaa kanaa dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaa irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idil addunyaa kennaa kan jiru baankii Siinqee guddaa galateeffannaani. Awwal mee aartistii waan taateef muudannoowwan hedduu qabda waan ta'eef mee daawwattoota kiyyaaf daayirektara kiyya dispileen godha. Ati mee kanaan ilaalin mee muudannoowwan kunneen. Waltajjii irratti muudannoowwan garaagaraa ni mudatu. Waan ani dhagaye tokkotu waltajjii irratti sirba Oromiyaa kana akka ajaa'ibaa kana biyya warqeen irra ciisu, biyya albuun irra ciisu, biyya jiituu magariituu jedhee sirba waltajjii irratti. Gaafa kana jeneraalli guddaa sirna darbe keessatti kan baay'ee sodaatamu tokko waltajjii guddaa isarratti hin jiraayyuu. Uummanni gaafa iyyuu kan waliin deeme nama qabatanii deemuumi. Maal jechaa jira mucaan kun waa'ee maaliif sirbaa jira? Uummannis akka ajaa'ibaa iyyaa jireenyaan mucaan Oromiyaa nadaa jaallaat warqee allaat walixxagachaa gar ግን እኛ መጠቀም አልቻለም ነው የሚለው ጄኤቲ ነው። ባዩ ተኩሪፋቴ አሃ የታባቱ ነው ያለው እሱ የሚያውቀው አለ ማለት ነው። ነበር አባው ተጅቻው አመ ወሊሳን አኩማ ሲርቤት ሙረን ገረክያና ፍዳ አማ ኦሮሚያን ቀበኛን አልቡዳን ወንቶተ ሄዱን በዳቱ አከታቴ ካፍቴታ ሜ ኦሮሚያ ቢፈ በሬዳቲን ኢብሲቴ ጅርታ ተሪ ወልቶን ጭጭሞ ዶክተር አከባጅ አርቲስት አሊ ቢራ akkataan jannataa wal fakkeessee haalatti ibsee jira. Achuu sirbuma san keessattuu gaafii gaarii sirbuma san keessattuu maal jedha si fakkaate jechanna hidhataa yaan jedhan waan jedhee ibsuu hin qabu. Oromiyaa kana qabeenya ishii hin qabdu hammattuu ta'uu ishii miidhagina ishii Oromiyaa jechuun uummata Oromooti. Uummata keessa jiru saniini akkasumas immoo qabeenya teessuma lafaa maal kanniin ibsuun baay'ee ulfaata. Baay'ee ani akka kiyyatti ibsee xumuree hin jedhu baay'ees ibsee hin jedhu. Achuma keessattuyyuu sirbichaa keessatti jecha natti xiqqaataa yaada jedhu qaba. Waan jedhee ibsu hin qabu dhaamsa jedhu qaba. Kanaaf keessaa waan natti dhaga'amuu fi jechi kun kana naa caalimnaa jedheeti waa muraasa ibsee malee Oromiyaa ibsuun baay'ee namatti ulfaata. Namatti ulfaata. Baay'ee namatti. Dhugaadha. Jaalalaaf kabaja yookaan immoo haaluma uumamna ishiitu waan hin jirre miti waanuma jirudha. Garuu faarsiteellee waan quuftu miti. Qabeenyas albuudas qilleensumti ishii kun adda waan ta'eef garuu Oromiyaa qabeenyaan badhaatu akka taateen beekama. Sadarkaa barbaadamuun addunyaadhaaf beekamteerti albuuda qabdu waa hundaan Oromiyaarraa
uummatni illee akka fayyadamaa ta'u artistiin piroomoot gochuu irratti gahee qaba jedhee yaada. Al tokko waa'ee biyyaa waa'ee akkasii gaafa sirbitu namni siyaasa wajjin wal qabsiisu ni jira. Waa'ee Oromiyaa sirbuun waa'ee biyyaa sirbuun xiqqoo ishii siyaasa irraa adda bahee ilaalamuu qaba jedhee yaada. Namni kamiyyuu artistiin kam anamma fakkeenyaaf sirboota Oromiyaa irra hojjedhe sirba 2-3 akkas hin qaba. Kabiraallee otoo hojjedhe waa'ee Oromiyaa otoo sirbee natti tola. Maaliif Oromiyaa dhaadheessuu jechuun kabiraa faallessuu miti. Kabiraa miidhuu miti. Onnaan akka ati jette waan siyaasaa jechuun waan tokko miitee tokko onnaa qabaattu ta'uu danda'a. Garuu biyya ofii biyya jechuun haadha. Faarsuun ishii jajuun qabeenya qabdu addunyaatti himuun gahee kan kee baachuun an siyaasa hidheetii yaadu. Sirba Oromiyaa jedhu namni hin yaadu. Oromiyaa jiituu, badhaatuu, hundee handhuuraa sirna gadaa maal yoo jettu sirnuma gadaa kanaa ka dhaga'uu hin barbaanne hin jira. Namoonni sunniin siyaasa qabu jechuudha. Isaantu ilaalcha siyaasaa qabu. Namoonni akkasitti jibban sunni waan Oromiyaan qabdu guutuutti himanii fixuun garuu itti deemamuu qaba. Itti deemamuu qaba. Mee awwal gidduutti aartii kana bifa ajaa'ibaan dhuftee laaltee barumsaan of cimsitee biizinasii kanatti gortee aartii kanarraa badde. Amma aartii kanatti in dhuftamoo achumaan biizinasii kee keessatti caloo itti hafuu keeti? Aartii irraan banne. Dhugaadha hojii haaraa gara waggaa 5 akkas gahee jira. Hojii haaraa qabadheen dhufne. Garuu aartima keessa jira. Ergan sitti meera 94-93 irraa jalqabee yeroo kiyya keessatti bakkan hojjedhu hundatti yeroo hojjedhus yoon baradhus hojii aartii keessan ture. Ammas hojii aartiidhaan wal qabatuun hojjetaa. Ivantiiwwan adda addaa bakka adda addaa deemeen hojjedha. Magaalaa adda addaa Haga Adaamaas, Finfinnees, Hawaasaas ivantii adda addaa abbaa dhimmaa hojii walii galee baandii qabasiin jedhee jira. Hin hojjedha. Aartiin biizines godhe jechuudha. Gara biizinesiitti jijjiiree akkasitti itti fayyadamaa jira. Kilippii ergasii hojjechuu baachuun kiyya sirriidha. Namoonni baay'een yeroo dhiyootti hin deebi'an. Baay'ee bareeda. Ani caalmaatti ofirra dabartee namoota 20 qacartee aartuma kana gara biizinesiitti jijjiirtee bifa bareedaa jirta waan ta'eef caalmaatti namoonni akkasii beekanii si jajjabeessuu si waliin hojjechuu qabu jedhee yaada. Kanaafuu dhaabbata kee maqaa isaa sirriitti nutti himi akkamitti akka argamtu daawwattoota keenyaan akka beeksifattuun carraa si mijeessa. Carraa kana naa kennuu keetiif galatoomi. Dhaabbatni keenna maatii mana maxxansaa fi beeksisa maatii jedhama. Maatii advert yoo gabaabbatu magaalaa Asallaatti argama. Garuu bakka hundatti hojjenna. Hojiilee ivantii orgaanaayiz gochuu waan maxxansaa wal qabatu, waan isteejii wal qabatu, waan sagantaa adda addaa qabatu hundaayyuu sadarkaa isaas bifa eeggate hojjenna. Teessoon keenya ammaaf Asallaatti argama. Yeroo dhiyootti magaalota biraatittis babal'isuudhaaf qophii qaba. Hayyee Awwal Guutaa waamicha kiyya kabajuudhaan aartii fi biizinesiin akkamitti akka deemu zeeroo irraa kan duwwaarraa kaatee sadarkaa namoota 20 qacarurra geessee dhaabbata guddaa hundeessiteerta waan ta'eef aartii cinaatti weellistoonni keenya hojii dabalataa akkas qabaatanii aarticha of danda'anii akka guddisan illee ni gargaara waan ta'eef muuxannoo kee nu qoodu keetiin guddaa galatoomi siin jaa. Deebinee hojiilee sirba hojjettee Riittaa Shoorratti akka wal arginu abdii guddaan qaba. Galatoomi siin jaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa artiist Awwal Guutaa waliin turtiin taasisee Riittaa Shoorratti kana fakkaata. Kaameraaf sagaleen immoo Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa ispoonsarri sagantaa kanaa baankii Siinqee guddaa galateeffannaa. Uffataan magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaa galateeffannaa. Torban keessummaa akka biraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Haga torbanii koranaa bulaa. Miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo fiiguu hin danda'is ana waliin turan.
daandii harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo gufadhe gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeen akka isaaniitti nan darbe. Anis isaan faccise. Injifannoo yeroo dhibees gammachuun na simatan. Kun isaan qofa osoo hin taane warri isaa waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabaja na dhaalchisaniin anis harka isaan fuudhe. Har'as milkaa'ina sadarkaa hundatti argadheef sagaleen ilfannaa isaanii onnachiisu fagoorra natti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti.